halkan walakkaa jirra. Sa'aatii ja'a fi qammata sa'a ja'a seenuu jirra jechuudha. Taa'ee jechuun qabbana tana keessa taa'ee hanga isaan wal barreessa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya jiru isin jecha kunoo na amanaa. Wanti koo baasuuf hin deema maallaqaas waa hunda fuudhee hin deemu jira. Maallaqa jirri maallaqa kafalii baasuu naan jedhani. Sanboota yoo inni dubbii hoggoote. Kalas walitti araarsa dafee walitti araarsa anillee yoo inni araarsu dadhabe naafisi walitti mufannaa qabna waan ta'eef yoo na araaramuu diddee akkaan godhu namaan itti amaname ni jira. Jechuun biiziidhaan dinqii isaan jira araarummaa naannarraa bu'uuf buleessu hin danda'u. Naaman akkuma amma ta'uu qofaa sun deema. Hanga dhuma viidiyoo keenya nafaan akka turtanii isin hin jaa. Wal harkaan Toofiqoo bira. Yoo nyaan Toofiqoo qabne sirnaan jaarra guyyaarra waan akka yaadina daawwattoota keenya isinis galatoomaa warreen koomentii irra boochanii kaawwan saaphiitiin dhuftanii aniin kun mashkuula yaada hedduu irra jira waan ta'eef sagalee teessanii deebisuu hin dhaqqabu. Narra laaliidhaan isin hin jaa. Kanaaf wal harkaan Toofiqoo bira. Faana tura. Daawwattoota keenya narraa yaadinaadha. Akkanuma keessa kaa daawwattoota keenya akkanuma keessa kaa hanga Toofiqoo bira geenyutti haasa'uu illee hin danda'u innaa gammachuu irra baasuuf hin deema. Maallaqa hanga nafi diyyanii hanga isaan naan jaaltan harka qabadhee waan hin deemu jiruuf haasa'uu illee nan barbaachisu. Hanga dhuma viidiyoo warreen na laaltan qofa isiniin galatoonfadha. As laaluun laalle gaa ho'i daawwattoota keenyaa miti. Karaan deemu jira daawwattoota keenya. Obsaan eegadha hanga achi gootti. Obsaan eegadha. Kophaa kiyyaan deemu jira sanuu kophaa kiyyaa. Anuma faana tura asi. Daawwattoota kiyyaa waqtiin amma jiru tunis rooba akkasuma qabbanaa jira. Balaataa sanirra ciisuunis rakkoodha. Yoo meeshaa ati kan ta'eefis bakka tana rahaa godhuuf hin dhufne mana ugguraati malee quncanii beektaa rorroo hedduu jira naan mudatee beeka. Rakkoo dila sana osoo agarruu walitti hin xitteenyu goda chiifichi seenee egaa goda kaanii beekaan seenee kunoo Toofiqoo baasuuf deemaa jira. Afaana tura. Hangalma viidiyoo teenyatti nuti hawwadhaa isiniin jenna. Toofiqoo baaseetiin kunoo mana kiyya fedee isin agarsiisu ta'a isaa gabboo kan hunda. Kanaafuu daawwattoota keenya karaan deemaa jira kophaa kiyya halkanii waqtiin tunis qabbantillee waan biraatii roobu jira waan ta'eef hedduu nama rakkisa. Asiin gamanaanis ibsaan tokko rakkoo keessa jira. Akkasii yaadaameen faana tura isiniin jenna daawwattoota keenya. Toofiqoo tana fureetiin karaa ibsaa deema. Haba akka jiru beektuu fi haba akka inni jiru beekne beektaa tokkoo miti. Haba akka jiru beektu kana deftee fuuta. Abbaa duraa duree awwaalanii jettee Oromoon garuu saniif osoo hin taane Toofiqoo irra beekuu xiyyaa yookiin Toofiqoo irra jaallachuu xiyyaafee miti. Haba akka jiru beektu san agartee yoo iji waan agartee laalti. Kanaaf ibsaanis ni baay'ee shaallaa yaaddeenyaadha. Asumaan gamanaan ammas Abdallaa tokkos jaartii namni harka hudduu duubatti illee halkan isaa mana hin jire jalaa bachiise. Sanfaa ammas dubbiin jabdu kanaas du'aamutee sun nu godha. Waliin turraan isiniin jira. Daawwattoota kiyya dhiyaadheen jiran anifatina. Dhiyaadheen jiran anifatina narraa achi fagoo miilaaniin deema. Karaa afaan irra miilaan deema. Bakka kana makiinaa akka saamunaa inoksii kana malee baasirii nama fuudhu hin jiru maaliif eegante keessa akkana oolu as keessa makiinaan hin dalagatu jechuudha. Baasiriin hin dalagatu as keessa. Kanaaf
dhaqeetiin jechuun wal isin qunnamsiisee uummanni illee uummanni seeraatiin yoo kan kaameraan haaseenan taate haaseesseetiin isin agarsiisa. Yeroo maallaqa itti kannus isin agarsiisa. Garuu immoo yoo isaan kaameraa hayyamuu didan kaameruma duuba waan xumurree wanti isin barbaadan toofiqoo harkachuudha waan ta'eef toofiqoo galchina. Warreen immoo gama keessaatiin toofiqoo galchi, toofiqoo baasii, toofiqoo baasuu baattees lubbuu toofiqoo si itti gaafatamaa jettaniis dhugaa keessanii itti gaafatamummaan hin fudhadhaa maaliif inni naaf dirbate saahiba jee obboleessa jee na cinaa dhaabbatee sababa inni na cinaa dhaabbateeni rakkoon tun hundi irra geessaniin beekaa sababni anaaf dura anaaf tumseeti yookaan naaf dirmateeti kana hunda mudate malee dogoggora qabaateetii miti. Dogoggora osoo hin qabaannee cufu hundi isa mudate. Kanaaf silaa inni dogoggora qabaatees karaan itti irraa fagaachuu danda'u qabu itti dhiyaadhee jechuudha dogoggora inni qabu hubachiisa malee walumaa galatti namni dogoggora qabaatu gatiin isirra ga'uu oolu jechuu barbaada. Kanaafuu kabajamtoota ajaa'ibtoota keenya dhiyaadheetiin naniifatinaan afaana turaa gammachuun ta'ee as gammachuu ta'e isin too'iboo as baaseetiin fuula keessan biratti kunoo mana kiyya fidee isin wajji isin haasessiisa yaada qabdan koometti ta'e isin jala barreessaadha isinis kunoo osoo hin baran geessines biyyoo irraa maree yeroo gabbaasus isiniin agarsiisa. Abshir jaadha manarra yaadinaan isin jedha otoo keenya lafaana tura tokko ibduuban deebiin haga warri toofiqoon akka hidhaabuu barbaadan jechuudha. Warri toofiqoon akka hidhaabuu feetan lafaana tura. Hangasoo koomentii ta'isan barreessaa yaada qabdan. Akka nambisinaa yaada qabdan. Dogoggoruu itti qabnu taate jalatti amma nu barreessaa isin jenna. Daawwattoota kiyyaa kun toofiqoo bira ga'ee obsa jidduudhaan kaameraa istoo godheetee walitti deebine. Lafana tura gammachuu ta'e isin galcha gammachuu kiyyaaf gammachuu ta'e walumaa naaf ta'u. Hangasuma hanga xiqqishu qaalichaa wajjin haasa'u lafana turaa qaalichaa wajjin haasa'eetiin kunoo asiin ulaan asiini. Kunoo toofiqoon ba'ee jira kabajamtoota daawwattoota keenya baanee kunoo toofiqoo bakka baate meeti gochina dura deema hordoftoonnis yaadee bar. Anuu yaadee bar. Aboo hordoftoota qofaatu taa'e. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya kunoo toofiqoon beekaa rabbi baasee kunoo maallaqa kafalleetiin baasee waan inni lafaa qabuu fi kan inni harkaa qabus walitti hidhaanee baafnee jechuun jibbisiisaa goonee jechuun akka amma leelloos quban qabdu sana booda dafneetuma araara keenya buufna malee akka godhanee gabaa ta'uu hordoftoota keenya gara dhuma isaatti waammatee sanfaadha waa inni nu gargaaree waa hiiraa qofa osoo hin taane halkan kana laalamee sa'aatii meeqa halkan walakkaa jirra sa'aatii ja'a fi sa'a ja'a seenuu jirra jechuudha. Taa'ee jechuun qabbana tana keessa taa'ee hanga isaan wal mari'atanii kaanitti erganii ichi firmaa godhanii waa meeqa dalaganii jechuudha. Kunoo ammaan tana alhamdulillah nu gabbee jira. Isinis galatooma warreen nu rakkattanii nu wajjin cinqamaa jirtan. Hedduu takka galatooma. Warreen qaamaan na wajjin cinqamuu beeka yaadan nu wajjin cinqamuu irra hedduudha. Akka qaba waan namni. Akkasumee daawwattoota keetiin maal dhaamta jechuun rakkoo sirra ga'ee fi. Rakkoon gaafeeta gana jamteen mul'atu waan nama mudate hunda beekti alhamdulillah jedhanii dhiisanii. Aniif isaanis na caalaa isaantu yaaddoo jiran baay'inyaaf akkaan keessa jiru wayii harkaniidha isaan. Isaan durarra yaaddoo jira anni gaafee isaan jira obseetuman taa'u jira. Ta'umsanni obsitaa tan obsines rabbuma dhiifta. Kanaaf isaan hedduu takka naa galatooma. Alhamdulillah kun obeetiin jira gargaarsa rabbiitii fi gaa du'a mateessanii. Atillee tura galatoomii gaa. Erga guyyaa sun agartee basittuu takka rafnee dhufaatuma jirta. Ammoo dabaa gaa wal gorsiisuu diidanii hubee taa'anii deebitee misa birraa. Deebitee hordoftoonni viidiyoo yoo mare malee hin himaadhan. Anammoo dhufeemi waan ta'e hubadhee qoteemi garuu kaan itti dhaamsa isaanii achi dabarsu inni jooyinee numaan dhiise akkamittiin si mul'isa naan ayyamne jirrini. Edela ana gabbaa bilyoonii maal. Egaa laaluun ta'u qarshii malee maallaqa malee hojjaasuu hin dandeenyu naan jee. Biiroo isaatiin dhufi ni hojii maallaqa malee hojjaasuu hin dandeenyu naan jee.
Nyaataaf fi uffataaf kana kanneen kanuma irraa jaallu. Itti kanneen mana ayyee kanuma keessaaf jee bira deeme akkasii gaa kabajamtoota daawwattoota keenya kunoo warreen toofi qoonfa'uudhaaf gammachuu qabdan baanee Haalli hedduutu akka gammadee isiniin hedduutu akka naa galatooma. halkaniimas halkanii manuma kiyya dheeyineeti wajjin haasoo amma halkanii kana yaa'u jirra magaalaa keessa jirrallee beeyta karaa baasnii irra deemurlee miti ganda keessa xiqqoo. Mana biyya sana keessatti akkasii mana namaa jalatti waamamu maraa deemuu rakkoo beeyta. Manni gowwaa manni biyya tanaa wal. Rooba gaari. Akkasii daawwattoota keenya ardiin akkana ganna ardiin rabbiin akkana ardii jiisee bira jiru kana uummanni Oromoodha garaa walii jabaatu jira garaa walii jiruuti deeyti. Mee daawwattoota keenya gaanu faana turaati waan hafellee illee gallee wajji haasofna. Nagaan biqilaa.